ها اوكي wangeelli kun sagalee sayxaan as keessa ni jirti moo hin jirtu sagalee dubbiin sayxaan as keessa maal gooti dubbiin seexanaa achi keessa. okay sii kan nama hin jirti naas sii kan nayyee sagalee waaqayyooti jettanii miti quraanni suuraa jinniiti quraana jin dubbii sayxaan akka jiru sii kanu dubbii sayxaanaa sayxaanni akkatti yesuus hin barsiisa yesuus sayxaanni yesuus hin barsiisa akka barsiisaa yesuus akka ture ni beekta siifin kanna Ara seexan ofiyyuu hin barsiisne. okay sii kanna okay Beekan immoo. okay Gela Maatiyoos. Lallabaa wangeelaati. Amen. Hai, ani Chris harkaa fudhadhee bara ani gooftaa fudhadheen bara qaata fudhadheen lallabu jira diddan isini. Maatiyoos. Ayyo Abu Maaz barri jireenya kee haa eebbifamu ka gartee feenxee harkaa fudhattee wangeela lallabu. Didde. Yarri dhugaa gooftummaa kana waaqayyoon haa kennee bar gooftummaa kana achi sirte kun waldaa kana nama kuma takkaa maal dhibbi mee kana hordofa kana lallabuu jiru kana hordofan eessa jira waldaa namni kan takka hordofu takka argitee charchii dheeyteen nama kuma sadii kuma lama Nama kuma sadii si hordofaa jira amma. no ammaaf jechuun kumaaf dhibba sadii Dhugaati bakka Phaawulos taate tabar. Phaawulosan kana nama kana yoom lallabee beeka boo ana Phaawulos Ustad Maatiyoos okay Maatiyoos shan boqonnaa jaarra okay Luqaas afur lakkoofsa jaarraan dhaqaa qoy jaansa jaha caaffamee jira jedhamuun gartee 19 okay okay wanta irra sii dubbisa wangeela Luqaas boqonnaa afur lakkoofsa wanta irraan sii dubbisa lakkoofsa 9 fi 10 irraan sii dubbisa akkana jedha kuna sayxaanichi amma Yesuus amma Yerusaalemitti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra dhaabbachiisee dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate asirraa of gad darbadhu kan jedheenu Yesuus immoo waaqayyoo tokkana jedhe dubbii kana dubbate. Dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate ofii keetti asirraa of gad darbadhu inni immoo ergamoota isaa si ergaan jedhe. Eenyu jedhe dubbii kana Yesuustu dubbate moo sayxaana? Seexana jedha. Dubbiin kun kan sayxaanaati moo kan Yesuusi? Kana seexana jedhe yaadichaan seexanaati. Yaadichaan jedhe kan dubbatee dhugumaan ati ilma waaqayyoo yoo taate gaara kanarra of gad darbadhu kan jedhe dubbii kana sagalee kana kan dubbate sayxaana moo waaqayyoodha? Seexana malee. Dubbiin kun kan sayxaanaati miti? Gobas ka walii galle kuno dubbiin sayxaanaati. Akka Yesuus barsiisensi garsa ammas ragaa. Itti akka jedheen dhugumaan gartee dhugumatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif abboomama. Siif abboomama. Siif abboomama kan jedhe. Eenyu barsiisu jira? Eenyu Yesuus barsiisu jira akkana jedhee? Seexana. Gobas sayxaanni kan kijibin dubbiin kun akka dhugaa taate akka caafamee jiru kan waaqayyoon isaaf abboomame seera wantaa keessa dhayina jechuudha. Faarfannaa 90 takka 10 takka dhaqii dubbisime akka sayxaanni kijibin. Abbo Mu'aaz baay'ee dogongorte waaqayyo si barii. Maal ayyaana sirreessi mee dogoggora kiyya ishee. Dogongor. Ishee itti fufi dogoggora kiyya sirreessi. Dogongorri kee. Amma ati kan jettu kun kan jettu kun kabra. Wanti wangeelli ani dubbateen ani jenne kan Yesuusiin kan waaqayyooti miti. Onnan seexani dubbate inni haqa maani. Okay dubbiin sayxaanii dubbate kun sagalee manni maal ta'u jira sa jirana yesh alaikum mana maaltu kana godhu jira sa Ustaad Munzir yeroo namni seenu akkana ta'a Ustaaz yeroo namni seenu akkas ta'a. Maaleesh okay asaffaa ko dubbii gartee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kan jedhu Yesuustu dubbachuu jira moo waaqayyoo abba moo sayxaana jennaan sayxaana jedhe dubbiin kun eenyu jennaan kan sayxaanaati na jette kanaafuu wangeelli kan sagalee sayxaanaa qabaami. Sagalee seexanaa qaba jechuudha. Iddoo sanatti seexanni dubbate jechuun sagalee seexanaati jechuudha. Dubbiin kun dubbiin amma gartee dhugumaan ilma waaqayyoo yoo ati kan taatu taate gaara kanarraa of gad darbadhu kan jedhu jiru kuni sayxaana moo waaqayyoodha?
Mee deebisaa moo dubbisi? Deebisaa dubbisi. Hoggasii gala. Inda qabar beekne Anonyo deebii akkati. maali? Wayin deebii siin jedhee seexaanni eenyu dubbachuu jira? Deebisaa san dubbisi mee deebisaa. Eh? Deebisaa dubbisi. Laa Yesuus akkanatti labu jira bari. Yesuus immoo deebisee Waaqayyo gooftaa keetiif jilbiiffattee sagadi kan gartee sagadi gartee isa duwwaa fi hojjedhu kan jedhu caafamee jira jedheen. Seexaanichi maal jedhee immoo deebisee seexaanichi Waaqayyo miti Yesuusii miti seexaanichi immoo Yerusaalemitti isa geesse. Eenyu Yerusaalem isa geesse? Seexaan no seexaan. Akkam godhee geesse Yesuusin? Bama Yerusaalem geesse tun taane bari. Akkam godhee geesse. Loodhaan. Waan bu'aan kun fa'aa gurbaani. Jawaaba gaafa jirre akkasuma. Waan jedhe. Okay, maali Miilaan Yerusaalem Miilaan geesse moo seexaanni Miilaan lafa irratti akka fadhennee fura. Seexaanni Yesuus yaabbatee geesse moo konkolaataan immoo harreen geesse Yerusaalem. Waaqayyo siif haa dhiisu. No, amen. Anaafeetiif illee haa dhiisu. Yesuusitu Yerusaalem seexaana geesse moo seexaanatu Yesuus Yerusaalem geesse? Hubachuu barbaadda asitti moo? Naa deebis akka jedhu wangeellee akka jedhu waan caafame ani waan hin caafamne sirraan fudhadhu anitti illee waan hin caafamne irraan fudhatin akka jedhu gartee seexaanichi immoo Yesuus gartee immoo seexaanichi immoo Yesuus gartee Yesuus Yerusaalemitti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra dhaabe jedhe. Eenyutu Yerusaalem geessee achi ol baasee fiixee mana qulqullummaa sana irra dhaabe? Kuni amma jechichi maal inni seete? Akkasumatti qaamumaan Yesuus fuudhee achirra gubbaarra bahe otoo hin taane. Hafuura ol baase. Hafuura. Okay, hafuura jechuun. Yaada. Jechuun hafuura jechuun abbaa hasaaf isa jedhan kana. Keessa bulee jechuudha ustaaz akka seexani nama keessa seentu keessa Yesuusiin keessa bulee jechuudha. Keessa seenee fuudhee mi hafuura? Ay. Miti. Kennaa maal fuuldura yoo dhaabbachuu hin danda'u. Amma qoy gara warra amma dubbiin sii galte. Okay, hin geessee takka jedhi. Maqaa isa ajaa'iba gartee. Okay. Yani dhimmamanii akka si eeganiif ergamoota isaa siifin abboomaa kan jedhan dubbii dhugaatti dubbate moo dubbii dharaatti dubbate Yesuusitti seexaanni? Siifan abbooman jenne siif abboomaa. Akka eenyurraa dhagee akka Waaqayyoon isaa abboomamu eessa beeka seexaanni? Seexaan manfas barsiisa dhugaati. Yesuus barsiisu jira. Yesuusitti lallabu jira bar. Inqifaati maanta maal jechuuf gufuu ta'uuf dhufe gufuu. Gufuun Kuni jechuun akka amantoonni irraa barataniif malee Yesuus rakkisa akkasii qabaatee yookaan waa'ee seexanaatiin rakkina qabaatee miti bar kuni barsiisuufi. Okay, amma isaan siraanis amma kunis sigale Yesuus seexaanni olii gad deemu nuti. Okay, waan sigale. Waaqayyo abbaan Yesuus akka waaqa ta'ee beekamoo akka ilma isaa ta'ee beeka. Waaqayyo abbaan moo? Maal irra deebime? Waaqayyo abbaan kan ergamaa Waaqayyo gara Maryamaa erge Yesuus Kiristoos kuni akka ilma ta'ee beekamu akka Waaqayyo ta'etti isa beeka. Akka Waaqayyo ta'es beeka, akka ilma ta'es beeka. Akka Waaqayyo ta'e raganaa kan. Ansiifin kan akka gartee inni gartee waaqan ta'in Waaqayyo abbaan akka ilmatti beeku, akka gartee namatti beeku, akka ilma Maryamaa ta'etti beeku. Yohaannis tokko dubbisi qaama rakkina qabare. Yohaannis akka takka irratti Waaqayyo abbaan dubbate Yesuus gartee waaqa, Yesuus gartee ilma Waaqayyooti jedhe. Yohaannis tokko dubbisi. Ergama Waaqayyo gara Maryamaan dhufne. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbisi. Gurbaa bakka abbaan dubbate Waaqayyoon itti dubbateen sin jedhe Waaqayyoon dubbate Waaqayyo ergama Waaqayyo eenyu biraa dhufe? Waaqayyo biraa. Waaqayyo biraa dhufe mi? Miti? Eeyye. Waaqayyo kan biraa dhufe? Waaqayyo kan biraa dhufe? Yohaannis tokko dubbisime.
Yohaannis tokko tokko sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture jedha. Jalqabumaa jalqabee Akka maatiin gootaree kanarra maa dheebotta? maal dheebonne hin beelaaye malee. Waan jedhe Kana bakka. waan jedhe ergamaan waaqayyoo san waaqayyoo kan biraa dhufe. Sagalichi dura waaqayyo ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa waaqayyo ture. Yohaannis irra hin jiru bar. Ergamaan waaqayyo Luqaas keessatti Luqaas takka 30 weerratti ergamaan waaqayyo gara Maryamaa dhufee maal jedhee Maryamaan? Maal jedheeni? Maryama dubbate moo hin dubbanne ergamichi? Dubbate Maal jedheen? malee. Waaqa deessa jedheen moo ilma deessa jedheen? Ilma deessa jedheen. Ilmaan gammachiise moo waaqa kanneef? Ilmaan gammachiise ilma kanneef moo waaqayyo kanneef Maryamaadhaaf ergamaa waaqayyo gaafa dhufe? Ilma kenneef ilma. Goobas. Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Ilma ta'aaf. Maryam waaqayyoon isii eenyu? Waaqayyoon isiidhaa eenyu? Kan Maryam. waaqessitu. Waaqayyoon ishiidha. Waaqayyoodha. Inni ishiin deesse sunis bar. Amma ati foon sana ilaalte malee. innis Waan sin jedhe ani Yesuus hinaan jedhi takka. Waan sin jedhe Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Ilma ta'aaf. Yesuus inni lafarra deddeebi'e sun. Yesuus lafarra deddeebi'e kun. Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadhaaf maal ta'a? Yesuus kana hubachuu yoo barbaaddu atama maal goota seete? Koi kana dhaggeeffadhu kaa? Akkatti hubattu. Sagalichi sunis immoo isa bira jira laal. Sagalichi sun dhufee nu gidduu buufatee jedha. Eenyuun nu gidduu buufate? Sagalichi nama foonii ta'e jedha boonu gidduu maal buufatame waan jedhe Nu gidduu buufatee jedha. Nu gidduu buufatee jedha. waan jedhe Yesuus Kiristoos Maariyaamiif maal ta'a sirraa hin katabadhaamee qoy Taphadhu ilma waaqayyo ilma ishiidha. ilma ta'aaf Yesuus Maariyaam Yesuusiif maal taati? Haadha. Ilma isa inni dhufee nu gidduu buufate sana foon uffate sana. Dhaabbadhu haadha sanuma. Yesuus Kiristoos kana eenyutu dhale? Maariyaam. Okay, Yesuus Kiristoos abbaadhaaf maal ta'a? Ilma. Abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abbaa. Maariyamaan abbaadhaaf maal taati? Uumama. Abbaan Maryamaaf maal ta'a? Waaqa. Uuma. Okay. Ati Yesuus maal si ta'a? Yesuus maal si ta'a saffaadhaaf? Fayyisaa lubbuu. Okay, waaqa siif hin ta'u? Hin ta'a malee. Naan jedhe Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a. Fayyisaa lubbuu naa ta'a. Takkuma si qabe waan jechuun ammaa osoo siin hin jenne bara. Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a jette. Okay. Ana fayyisaa lubbuuti. Lubbuu koo bite. Lubbuu isaatiin lubbuu koo bite. Abbaanoo maal si ta'a? Waaqayyo. Maa rakkatte ati kana hundi? Yesuus isa waaqa si ta'a? Meerraan si Yesuus maal si ta'a? Wallahi. Yes. Wallahi. Okay, I'll get you. Give me a second. Wallahi gurbaa. Ati xeenaan kee sammuun kee nagamaa meerraa? Ammayii. Okay. Akka jedhu Yesuus akka jedhu wangeela keessatti wangeela Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti si dubbisa. Takkitaan sira xumuraa carraana biraatti kenna. Nabashannan siifte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 kanarratti bareedduu gaafii kanarratti xumura. Anis hin miliqa. Wangeela Yohaannis look. Come on, man. Isa kute Yohaannis na jala. Guys. Okay. Dhufe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 kana jedha. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Garamitti ol hin baane jedhe. Gara abbaatti. Abbaan eessa jira? Abbaani. Bakka hunda jira, bakka hunda. Egaa akka jedhu Yesuus ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedha. Eessa ture abbaan?
Abbaan bakka hunda jira. Eega bakka hunda jiraate. Samaayin teessoo isaati waan jedhuuf samiirra jira jechi. Akkuma wangeelaa nan jedhi. Yesuus ana oli jechuunii fi gadi jechuunii fi bitaaf mirgisii galaami. Yesuus Kiristoos an ammayyuu gara waaqaatti garatee gara abbaatti ol hin baane yeroo jedhu biyya lafaarra tureemi. Abbaanoo eessa jira yeroo Yesuus biyya lafaarra jiru? Abbaan immoo waaqarra jira kaa. Gobas, thank you so much. Waliigalee fudhadheenis eebbifame nama Waaqayyo. Hayyee ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Gara obboloota kootii dhaqi jedhe. Miti? Waaqayyoon obboleeyyan ni qabaa? Maal ijoollee kun mucaan maal jedha? Waaqayyoon obboleeyyan ni qabaa jette? Isaan miti reelma ijoollee waaqayyoo kan taane nuti obbolaasaa waan ijoolleen jenne ana keenya waaqni gartee obboleeyyan ni qabaa? Kiristoos dhiiga isaan bitee ijoollee waaqayyoo nu taasise miti? Ati obboleeyyanii fi obboleettii ni qabdaa? Iyyee nan qaba abbo. Waaqayyoon obboleeyyanii fi obboleettii ni qabaa? Waaqayyoon akkuma keetii obboleeyyanii fi obboleettii ni qabaa? Hin qabu. Hin qabu. Gobas hayyee kun yokkate. Okay. Dhaqi ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniititti oliin jedhe. Yesuus Kiristoos abbaa ni qabaami? Atoo abbaa ni qabda moo hin qabdu? Qaba. Abbaan keetii fi abbaan Yesuus tokkomi? Maal taate bannaa? Irraan deebi'a. Namni takkaa kan isin barsiise biyya kanaafi wangeela fudhadhee isin lallabu jira. Namni wangeela kan lallabu hin jiru. Hafuurri akka anaaf kan namee addunyaa kanarra illee hin jiru. Ganaa yoo dhufe malee. Waan jedhu Yesuus Kiristoos ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii jedhe. Yesuusis atis anis abbaa tokko oli qabna. Sagalee kana uffata dhageessu maaltu sitti dhaga'ama garuu dhugaa mee irra deebii dubbisi. Gammachuu. Irra deebii dubbisi. Akkana jedha. Ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti ol naan ba'aa jedhe. Waaqayyo abbaa keenya jechuudha argite? Akkaan jedhe Yesuus Kiristoosis atis anis abbaa tokko oli qabnaami? Miti? Kanaafuu atii fi Gobas ammas akkana jedha. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanitti ol naan ba'aa jedha. Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Qaba. Gobas atoo waaqa ni qabda moo hin qabdu? Qaba. Waaqayyoon keetii fi kan Yesuus tokko walitti waaqayyoo tokko wali waaqessaniimi? Yan argatte. Gobas kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa qabaa waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqni waaqa ni qabaa? Ada jidmuumi. Maqaa isaati wal. Yaa raawwatte sii galseeti galatoomi. Achirratti irratti mure inshallah. Eebbifame nama Waaqayyo. Silaa sagantaan kan takka waliin turu namni biraan arrabsa. Kootu gara gooftaadha. Gara Yesuus Kiristoos Waaqayyo qaba. Fudhatte Yesuus Kiristoos akka Waaqayyoon qabu ni beektaa Waaqayyo akka waaqessu. Egaa lafarra jiru waaqessaa ture. Eka samii irratti miti lafuma kanarra turee deeme Yesuusi. Waan jedhe ati lafa kanarratti Yesuus waaqessamu Waaqayyoo Yesuus waaqessita. Amma ati kana fudhatta silaa lallabaa wangeelaati yaati amma Yohaannis irra kan jiru namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa hin amanne itti faradama jedha kana maal goota qaba? Ilma akkam ayyee ilma naami ilma Waaqayyoon dhalche moo ilma Waaqayyoon uume moo ilma Waaqayyoon guddifate? Yeesuma kana maal goota akka barbaadde jedhi. Namni amma fakkeenyaaf amma ani abbaa kiyya irraa hin daladhe Waaqayyoo dhiira na godhe akkaan daladhu harmee tiyyarraa gadaamessa isa keessa sagal ture na godhe Waaqayyoon abbaadha yeroo jedhu abbaa haadha kiyya wajjin rafee miti kan na uummate jechuudha dubbii isaatiin bishaan dhangalaasan irraa dhiiratee naan jedhee atilleen akkasumatti harmee teetirra abbaa kee jiddu dhiiratee jedhee argamsiise. Yesuus Kiristoosis abbaa malee haadharraa dhiiratee jedheeni Waaqayyoon argamsiise miti. Miti? Amma gaafii gabaabaan kana maal gootaan siin jedhe namni biyya lafaatti akka faradamneef biyya lafaatti akka faradamneef akka wangeelaatti karaa Yesuusin akka wangeelaatti asaffaa ati ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti ilma seexanaati moo ilma Waaqayyooti?
Ani ilma Waaqayyooti. Seexana irra maal nama irraa qabdi? Nabiti Waaqayyoon abbaan harmee teetii hojii rafeeti qunnamti saalaa godhee si dhalche moo dubbii isaatiin dhalatte? Dubbiidhaan dhaladhe. Goobas Yesuus Kiristoos dubbii eenyuutiin dhalate? Fada seexanaatiin Maryam irraa dhalate moo? Siin du'a bara baraarraa si oolchuuf dhufee dhalate inni ofiisaati. Haa dhufu waan fadherraa haa dhufu waan jedhe Yesuus Kiristoos fada eenyuutiin Waaqayyo abbaarraa dhiiratee argame. Fedha Waaqayyooti. Goobas kanaafuu uumamaa jechuun fada Waaqayyootiin ati akkamitti waan fada Waaqayyootiin argame tokko akkamitti waaqessuu dandeessa ree goobasii kiyya? Waaqayyoodha kaafumaaf naan jedhe minni olii dhufe. Maalin jedhu Yesuus Kiristoos ani Waaqayyoodhan jedhu bakkuma takka wangeela kanarraa yaa Asaffaa koo ani Waaqayyoodha kan jedhu yoo fidde anaatu galgala kana si wajjin fudhata gooftaadha Waaqayyo jedhee Yesuus Kiristoos itti amana. Yohaannis guutummaan isaa waa'ee Waaqayyummaa Waaqayyo. Abeet. Guutuu. Guutuu kana addaati qoy. Wal irrisnaa qoy guutuu kana amma hin guuttan irraa hiitar jira. Safa gaafadhe. Gaafadhu iyyee. Kiristaanaati. Safa. Nagumaayi. Jirtaa galata akkama boo. Guutuu akkamati? Waa'ee si gaafachuu barbaadeen. Ni na gaafadhu guutuu koo. Maal ture beektaa gaaffiin koo? Yesuus qofatu ilma Waaqaati. Ati musliimaa guutuu koo? Amma kana naa deebis maaliif isin jabeetta? Seera ba'uu keessatti boqonnaa isaanii yoon dagadde Israa'el ilma koo isa hangafaa jedhe. Ameen. Eebbifama. Israa'el ilma koo isa hangafa. Isaa akkas jedhu jiru seera ba'uu keessa isaa akkas jedhu jiru. Eenyutu jedhe? Eenyutu jedhe? Waaqayyo jedhe gaa. Waaqayyo. Israa'el eenyunni? Israa'el ilma koo isa hangafa jedhu seera ba'uu keessatti hojjetaa wangeelaadhaa miti ati. Okkoo Israa'el kun eenyudha reenni? Israa'el eenyudha? Dura baruu qabna kaa Israa'elicha. Wayi. Otoon bariyyoo nageessee hojjetaa wangeelaa taate Israa'el wangeela keessatti maal akka ta'e akkamitti amma gaafii kee hoggaana gaafachuu kaatu Israa'el kun eenyudha? Israa'el kun uummata Israa'el warra Museen fa'aa geggeessaa turanii jechuudha. Lakki indo gongorte. Israa'el saba Museen geggeessaa ture miti. Israa'el kan jedhame. Israa'el kun eenyunni seete? Yaa'ii bisa sin jettan sun Yaa'uu bisa sin jettan tu Israa'eli. Inni immoo hangafa kan ta'e. No. Maaliif beektu waan dhugaa tokko haasa'u wayya. Waan dhugaa abbaa fedhe haa ta'u innumti ilma Waaqayyooti bas sanuma irratti haasa'u. Akkasuma. Israa'el ilma koo isa hangafaa jedha bar. Quttusu Yesuusoo hangafa moo quttusu? Yesuusiinis ilma kooti jedheera. Israa'el dubbiin maal jira ani fatis akka ilma isaa ta'anitti haa fudhannu jechuu barbaade. Inni kan biraa Yohaannis boqonnaa tokko irratti sagaleetu ture, sagaleen sun immoo dura ture, sagalichi Waaqayyo ture kan jedhu sana. Sagalee jechuun kottu dhaqi asi maaloo isa jedhamu sagaleen. Sagaleen waan dhaga'amu. Sagaleen jechuun waan dhaga'u waan dhaga'anii fi waan jecha isa jedhan kana jecha isa jedhan kana jecha. Okay, sagaleen kun egaa sagalee yeroo sana ture. Ardii fi samiin maaliin uumame? Qoy gaafinsi gaafadha. Ardii fi samiin kun maaliin uumame? Harkaan bobbocamee uumame moo ta'e jedhamee sagaleedhaan uumame? Ta'iidhaan uumame. Sagalichatu isa. Sagalichi dura ture sun amma maal dhaqaa jira beektaa? Sagaleen sun fakkeenyaaf akka bifa keenyaatti akka maal keenyaatti nama hin humnaa sagaleen jedhu tokkotti jira ture uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irra jira. Sagaleen sun isa daa'ii sagaleen sun. Deemicha. Amma laal Yohaannis irraa kaatee sirruma dhufte sagaleetu ture sagaleen kun immoo hunda dura ture jedha. Sagaleen hunda dura ture kun sagaleen sun isa uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 20 dura kan ture sagalee kana.
sagaleen suni isa uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 jiru sana. Isa dha. Maal jedha sagalichi uumama boqonnaa jira. Koottaa sagalee jedhu tokko Koottaa. Koottaa jedhame sagalee koottaa jechuudha. Sagalichi isa Yohaanis boqonnaa tokko irraa isa taanaan akkamitti Yesuus ta'eera inni Waaqayyoodha. Inni Waaqayyoodha. Nama uumna jechaa jiran nuti. Inni yeroo sana qofaa isaati koottaa jechaa jira. Sagaleen sun kan isaati. Akkamitti Yesuusidha jennaree sammuu. Dhaggeeffadhu kwa isa si ibsa. Maal jedha Yohaanis tokko irratti? Maal jedha? Dura sagaleetu ture. Sagaleen kun waan hunda dura tureedha miti sagalichi. Waan hunduma dura ture. Wanti hundumtuu isaan ta'an sagalee kanaan ta'ani beektee sagalee kanaan ta'ani uumamaa jedhanii uumame lafti dacheen diriiri jedhamtee diriirte. Yeroo takka yeroo takka saffaa fi guutuun illee namni shaadaan jira jettanii ana bira jira jedhaati yookaan immoo ana shaadaa qabate jedha barreessame yeroo takka. Fiqee asmaanuu guutuu ati musliima moo kiristaana? Muslima. Waggaa torba dura islaamaa jira. Maashaallah. Okay, maashaallah tabarakallah. Sant. Maal jette guutuu maal jette? Yeroo takka saffaa qoy. Anatu shaadaa qabataa. Ayyee jiji dhiifama si buusa si deebisa yeroo takka.